Harka fuune kabajamtoota hordoftoota Oromoo Multimedia Production bakka jirtan salantaan tanya simbira geessu isin jecha arraas gaakuma beekamatti gaakuma sagantaa nagaafadhu keessummaa ajaa'ibaa keessummaa isin jaalatan qabadeetiin isiniif dhufee jira. Keessummaan keenya kan arraantinaa Nation of Nation jechuudhaan kan beekamu Jaaloo Juus qoosaalee adda addaatiin isin bohaarsaa kan jiru. Jaaloo Juus qabadeetiin isin dhufee jira. Sagantaa nagaafadhuuti sagantaa tana gaggeessaa kan isin waliin turu aan obboleessa keessan Iid Ali Musaati. Akkasumas ogeessi kaameraa Ahmad Ibrahim Jaalallee nu waliin jira. Mega Jaalon gaafii isaaf dhiyaate hawaasarraa Jaaloo Juus gaafii hawaasarraa isaaf dhiyaate maal jee kan deebisu waliin laallu ta'a hanqasuu isinis nu faana turaa isin jenna. Ati kaartoona moo namaa? Fuula kee isa dhugaa yoom nutti mul'istaa? Hojii kaartoonaa kanatti maaltu si kakaase? Kan na fuudhi isin jettee jira deebisaa maal deebistaafi? Waan hojjettu kana namaatu siif kanna moo siitu barreessaa? Jawaarii fi Abiy eenyurra jaalataa? Kaartoona deddeemu yoo isin jaanni aartaa? Jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Oromoo Multimedia duraan dursee Oromoo Multimediaadhaan kabajaan asinna afeeruu keessaniif guddaa takka naa galatoomaan isiniin ja'a. Itti aansuudhaan immoo gaafii naa dhiyaatteen deebisuu yaala. Okay, gaafiin dura naaf dhiyaatte maqaan kee guutuun eenyu jetti? Maqaan kiyyaa Farhaan Idriisiin ja'ama. Eessa dhalattee guddattee eessa jiraattaa? Kaniin dhaladhee guddadhe magaalaa Jaalalaa magaalaa Dirree Dhawaatti. Kaniin jiraadhus achuma. Ati kaartoona moo nama? Ani sooshaal miidiyaa irratti kaartoona lafatti immoo nama. Fuula kee isa dhugaa yoom nutti mul'istaa? Gaafii tanaaf ammaaf deebisaan qabu garuu namni na laaluu barbaadu hojii kiyya keessatti na haa laalu. Jecha minaamination jedhu kana anaatu discover godhe for the first time. Minaamination jechuun waan wal keessa jiru takka jechuu. Fakkeenyaaf hamaa, gaarii, jallaa, diriiraa, jaalala, jibbeensa, khayrii, sharrii, baqqaawwannummaan ummata keessatti agarru hundinuu minaamination jedhama. Hojii kaartoonaa kanatti maaltu si kakaase? Honestly, hojii kaartoonaa kanatti wanti na kakaase. I want to be a creator of happiness. Nama gammachuu uumuun tahuu barbaada. Ofii xiyyaafillee gammadee namallee gammachiisuun jaaladha. Addunyaa kanarratti diinni ilmi namaa guddaan dipireeshinaa, istirasaa, minaamination waan kana fakkaatanii. Tanaaf waan kana dhaamsisuudhaaf gammaduu dandeehuu qabnaa je'eetiin amana. Fakkeenyaaf namni tokko waan hunda qabaatee makiinaa bareedduu, mana bareedaa, qarshii miliyoonera qabaatee yoo gammachuun qabaanne jireenyi ittiin tolu dipireeshina keessa seenaa jechuudha. Dipireeshina jechuun sammuu ilma namaatiif hin barbaachisu waan fokkotaa tokko. Dipireeshinni akka idil addunyaatti waanuma dhageenyu. Sababa dipireeshinatti nammeeqaa if miidhee nammeeqaa miidhamee waanuma dhageenyu. Tanaaf ani kaartoona qofa osoo hin taane waan gammachuu namaa uumu hunda baradheetiin yaaluu barbaada inshaallah. Tan na fuudhi isin jettee jira deebisaa maal deebistaafi? Gabaabumatti faate dadda fi manguddoo fi jimaa ergadhuun ja'an. Jaalallee ni qabdaahi jaalallee hin qabu. Jaalachuu immoo ilkeen itti cabse ni yaadadha ammaan dura miciyoo takka haalaan jaaladheetiin yeroon isii arke hunda rifadheetiin deeminsina irraa badee dirruma diriirtu sanatti gufadhee kufuu ture. Waan hojjettu kana namaatu siif kanna moo siitu barreessaa? Kan namni naa kannus ni jira irra guddaa immoo naatu barreessa. Jawaarii fi Abiy eenyurra jaalataa? Gaafii tana galatoome gubbaanu taalla. Next please. Garuu sodaadhee sittiin fakkaatiin kabajaadha. Kaartoona deddeemu yoo isin jaanni aartaa? No, never. No, never. Fuula duraaf eessa jiraachuu feetaa? Ani ammas Oromiyaan jira. Fuulduraafis Oromiyaa hangaanduu. Mudannoo hin daganne takka nuu himi. Mudannoon hin daganne ta haalaan na kofalchiiste takka yoo jiraate dhiyeenya kana nama tokkootu maqaa kiyyaan FB banatee filoo daldalaa ture saniin ol bahee ummataan nama kana dhaqaatii riipoorti naa godha jeen. Akkasitti dhaqanii riipoortu godhuu dhiisanii filoo like minaamination godhanii jajjabeessan. Hojii kana itti fufuuf hamileen si barbaachisu nuu himi. Hojii kana itti fufuuf hamileen na barbaachisu like, subscribe, share, minaamination godhuudhaan na jajjabeessu. Dhaabbata Oromoo Multimediaatiif maal dhaamtaa? Dhaabbata Oromoo Multimediaatiif wanneen dhaamu jabaadhaa, jajjabaadhaa, hojii gaarii jirtanii if duuban deebi'inaa, never give up, nu jiraadhaa, kabajaan asin na afeeruu keessaniifis galatoomaan isiniin ja'a. Rabbii jechaan isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum. Daawwattoota keenya kabajamoo Jaaloo Juus gaafii hawaasarraa isaaf dhiyaate bifa kanaan deebiseeti jira. Mee isinis gaafii inni isin deebisa kana akkamiin yaaddan?
channel Oromo Multimedia TV yoo kan haariyaa taatan taate asumaan subscribe godhaa maatii nuti isiniin jecha sagantaa ta'an irratti eenyu qabadee isiniif haa dhiyaadhu koomentii jalatti nu barreessaa Oromo Multimedia fi yoo kan haariyaa taatan taate subscribe godhaa maatii nuti isiniin jenna guddaa galatoomaa isin jaalanna horaa bulaa jiraadhaa.